Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2 jalqabee haga sa'a 3tti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo, intarneetii, saatalaayit, naayil saatii fi feesbuukiidhaan kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akkam ooltan. Jimaata amajjii 8 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo muddee 30. Keessummeessaan keessan galgala har'aa an Nugusuu Taamireeti. Pireezidantiin Yuunaayitid Isteetsi dhaamsa isaanii kaleessaa galgalaa viidiyoodhaan tamsaasameen yeroo deeggartoonni isaanii gidduu kana humnaan waajjira mana maree Yuunaayitid Isteetsi girrisaan seenan hokkara seera dhabeessummaa fi jeeqama uumamee dhaaruu isaanii dubbatan paartiilee Dimookiraatii fi Riippablikaanii irraa Tiraamp akka taayitaarraa kaasaman gaaffileen dhiyaataa jiran. Dhaabbanni aadaa barnootaaf saayinsii kan tokkummaa mootummootaa yookiin UNESCO waggoota 4 dura sirna gadaa akka hambaa addunyaatti galmeessuun ni yaadatama. Waggaan 4ffaa sadarkaa addunyaatti galmeessuu sirna gadaa kun torban tokko booda akka qaamonni adda addaa bakka argamanitti godina Gujii Lixaatti akka ayyaaneffatamu beekameera. Lammiiwwan Itoophiyaa waraana Tigraay keessaa dheessan daangaa qaxxaamuranii Sudaan seenuun akkuma itti fufeetti jiraachuu dubbata tokkummaa mootummootaa. Kanneenii fi kan biroodhaaf haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Tigist gamme akkuma yeroo kaanii tamsaasa intarneetiidhaan qophii kana isin biraa geessi. Oduutu dursaa oduudhaaf jaallannee gammada. Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun jimaatarraaf qabnu kunoo. Deeggartoonni pireezidaant Tiraamp mana maree Yuunaayitid Isteetsi seeraan ala ega seenanii badii dhaqqabsiisanii booda pireezidaant Tiraamp aangoo akka gadhiisaniif Waashintan keessatti dhiibbaan godhamu dabalaa jira. Gaaffiin aangoo haa gadhiisu jedhu jabaataa yeroo jiru kanatti kamisa kaleessaa Tiraamp aangoorra turuuf yaaliin godhee milkaa'uu dhabus Demookiraaticha Joo Baayidenitti aangoo sirnaan dabarsee kennaa yaada jedhu qaban. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi isa 46ffaa ta'uuf ka jiran Joo Baayiden amajjii 20 fuullee keenyaa kakatanii aangoo qabachuuf jiru. Kamisa kaleessaa ganama koongiresa keessa ka jiran Demookiraatonni sadarkaa olaanaa 2 Tiraamp waajjira keessaa ammuma akka baafaman gaafatanii turan. Riippablikaanota keessaas hangi tokko yaada kana deeggaraniiru. Bulchiisa pireezidaant Tiraamp jalatti ministeera geejibaa ka turan Elaine Chao aangoo gadhiisuu isaanii kamisa kaleessaa beeksisaniiru. Kunis roobii darbee deeggartoonni pireezidaant Tiraamp mana maree Yuunaayitid Isteetsi weeraranii lubbuun namootaa ega darbee booda. Haadha warraa hoogganaa sagalee yayyabaa seenataa fi Tiraampiif michuu siyaasaa jabaa ta'an Mitch McConnell ka ta'an Chaa'oon akka jedhanitti deeggartoota Tiraampiin haalli roobii darbe gaggeeffame akkaan rakkisaa ture jedhaniiru. Biyyi keenya haala rifaasisaa fi ittifamuu danda'utu deeggartoota Tiraamp biraa ishee mudatee jedhan. Tiraamp hiriirotaaf ega haasawaa dhageessisanii booda gamoo mana maree Yuunaayitid Isteetsi cabsanii seenan jechuudhaan Chaa'oon ibsa baasan. Akkuma hedduu keessanii anis dubbii kana callisee ilaaluu hin dandeenye jedhaniiru. Aangoonni seera eegsisan kan Yuunaayitid Isteetsi deeggartoota pireezidaant Tiraamp roobii darbe mana maree Yuunaayitid Isteetsi irratti gocha raawwatan kan ilaaleen qorannaa yakkaa jalqabee jira. Qorattoota 100 ramaduun kanneen gocha seeraan alaa sana gaggeessan adda baasanii akka hidhan kaleessa labsameera. Eeggataa abbaa alangaa muummichi kan Waashintan DC Maayik Sherwin akka jedhanitti hokkara uumameen walqabatee namni 15 mana murtii federaalaa kan Waashintan jirutti himannaan irratti dhiyaateera. Kanneen biroo 40 mana murtii olaanaa DC keessatti himannaan kan irratti baname yoo ta'u hokkara sana hoogganaa warra turan irra hedduu isaanii akka ta'ee fi warra seeraan ala lafa manni maree sana seenan jedhamee akka ta'es ibsamee jira. Gamoon mana maree Yuunaayitid Isteetsi kanneen mormii qabaniin cabsanii ega seenanii seeratumtoonni bakka tokkotti itti cufamee akka turan ta'ee booda eegumsi jabaatee jira. Dallaan akka namni gara gamoo sanaatti hin dabarre kaa'amee poolisoonni daandilee irratti bobbaafamanii tasgabbiin bu'ee jira.
Koongireesni hanga torban dhufuutti hojii dhaabee jira. Magaalaan Waashintan DC labsii hatattamaa kaa'ame torban lamaaf hojiirra oolchuuf jirti. Kunis Joo Baayiden amajjii 20 bara 2021 kakatanii pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi ega ta'anii boodallee ka turu ta'uun ibsameera. Deeggartoota pireezidaant Tiraampiin haalli roobii darbee naannaa mana maree Yuunaayitid Isteetsitti raawwatame addunyaan rifaatuuf gaddaan ilaalee jira. Wanni Waashintan DC keessatti roobii darbee ta'e Ameerikaa keessa mitii jechuudhaan pireezidaantiin Faransaay Emaanuweel Maakroon tiwiitarii irratti barreessan. Jajjabinni deemokiraasii ofii keenyaas ta'e kan Ameerikaatti ni amannaa jedhan muummichi ministeeraa Hindii Raaneendiraa Moodii Waashintan keessatti goolii fi hokkara uumame gaddatu natti dhaga'ame jechuudhaan tiwiitarii irratti barreessaniiru. Ministeerri dantaa alaa Taayiwaan gama isaaniitiin hokkara uumameen gadduu ibsa barreessanii beeksisanii jiru. Dubbiimaan ministeerri dantaa alaa Paakistaan kaleessa oduu gabaastotaaf akka ibsanitti haala Waashintan keessaa hordofaa jirraa. Haalli jiru hatattamaan iddoo duriitti ni deebi'aa abdii jedhu qabnaa jedhaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Raayyaan ittisa biyyaa kan Itoophiyaa obbo Sibhaat Naggaa dabalatee hoogganoota kaanis to'annaa jala oolchuusaa beeksisee jira. Itti gaafatamaan qajeelfama humnootii bobbaasii kan raayyaa ittisaa Birgaadeer Jeneraal Tasfaayee Ayyaaleew dhaabbata oduu Itoophiyaaf akka ibsanitti obbo Sibhaat Naggaa lafa dhala namaaf rakkisaa ta'ee fi dhokotanii turan keessaa to'annaa jala oolan. Kana malees raayyaa ittisa biyyaa ganan kanneen jedhaman namoonni 6 to'annaa jala ooluun ibsameera. Bulchiinsa naannoo Tigraay keessatti dhiittaa mirga namoomaa jira jedhamu irratti qorannaan tokkummaa mootummootaan hoogganamu gaggeessuuf mootummaan Itoophiyaa akka eehamu garee Human Rights Watch keessatti itti gaafatamtuun kutaa biyyooti gama Afrikaa Latishaa Baadar gaafataniiru. Gara Sudaanitti malanii deebi'uu isaanii ibsanii achitti baqattoota Itoophiyaa wajjin wal arguu dubbatan. Baqattoonni kun firoottan isaanii waraana Eertiraa fi kan Itoophiyaan Tigraay keessatti ajjeefaman jedhan kun hawaasni addunyaa gidduu seenee ajjeechaa kana akka dhaabsisu gaafatan jedhaniiru. Bulchiinsi yeroo kan naannoo Tigraay keessaa fi aangawoonni Itoophiyaa fi kanneen biroon waraanni Eertiraa Tigraay seenuusaa dubbataa jiran. Eertiraan garuu kana haaltee jirti. Kana irratti VOA'n deebii aangawoota federaalaa fi kan mootummaa Eertiraa kallattiin argachuuf yaaliin godhe kan hin milkoofne ta'uu Gabree Haagos sagantaa afaan Tigreerraa gabaaseera. Oduun keenya kanuma. Kan dhaggeeffachaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. President Trump deeggartoonni isaanii girrisaan ba'anii mana maree Ameerikaa US Capitol jedhamu weeraruudhaan hokkara gocha seera dhabeessummaa dalaganitti rifachuu fi dhaaruu isaanii ergaa viidiyoo gadhiisaniin ibsanii jiru. Pireezidentichi kaleessa galgala ibsa haa baasanii malee paartiilee Dimookiraatotaa fi Riippablikaanii kanuma mataa isaanii jechaadha. Trump aangoorraa kaafamuu qabu waamicha jedhu hedduminaan kaasaa jiru. Paatsi Widaa Kuswaara masaraa White House irraa gabaasa ergiteetu jira. Namoo daandii. Pireezidaant Tiraamp dhaamsa isaanii halkan dabre viidiyoo waraabanii dabarsaniin waa'ee deeggartoonni isaanii Kaapitool Hiilitti humnaan seenuu ilaalchisee akkana jedhan. Like all Americans, I am outraged by the violence, lawlessness, and mayhem. Akkuma lammiiwwan Ameerikaa kabiroo hokkara seera dhablummaaf jeeqama uumamee turetti aareen jiraa jedhan Pireezidaant Tiraamp. Manni maree Yuunaayitid Isteetsi yookaan Koongireesiin bayii filannoo pireezidaantummaa bara kanaa raggaasisuu isaallee dubbatan. Garuu akka xumura filannoo pireezidaantummaa Ameerikaatti namni filannoo injifatame isa injifateen baga gammadde jedhee haasawaa godhutti filatamaa pireezidaantummaa Joo Baayideniin baga gammadde hin jenne Tiraamp. My focus now turns to ensuring a smooth, orderly, and seamless transition of power. Fuuleffannaan keenya ammaa gara karaa gufata hin qabneen sirna qabeessaaf mudaa hin qabneen aangoo dabarsanii kennuutti ta'aa jiran. Kaleessuma viidiyoo pireezidaant Tiraamp dura immoo filatamaan pireezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden haasaa pireezidaanticha balaaleffatu dhageessisanii turan. He unleashed an all-out assault on our institutions of our democracy from the outset. And yesterday was but the culmination of that unrelenting attack. Jalqabarraa kaasee dhaabbatoota sirna diimookiraasii keenyaa irratti haleellaa guutuu geggeesse.
kaleessa immoo aleellaa isa xumuraa raawwatee jiran baayiden. Okkara dheengadda waajjira mana maree Yuunaayitid Isteetsitti geggeessame sanaaf pireezidaant Tiraamp akka taayitaarraa kaasaman filee baay'ataa deeman ilaalchisee garuu homaan dubbanne. Kan mana maree murtii seeraa yookaan senetii Yuunaayitid Isteets keessatti hoogganaa paartii sagalee yayyabaa ta'u jedhamee eegamu Chaak Shumeriif afyaa'ii mana maree Yuunaayitid Isteets Naansi Peloosii dabalatee bakka bu'oonni hedduun akka fooyyessama heera Ameerikaa 25ffaatti akka pireezidaant Tiraamp taayitaarraa kaasaman gaafataa jiran. By inciting sedition as he did yesterday, he must be removed from office. While it's only 13 days left. Gochaa toosisa ganiinsaa kaleessa raawwatame tuquun taayitaarra isa kaasuu barbaachisa. Taayitaarra turuudhaaf guyyoota 13tu hafe. Guyyaan tokkittiin illee Ameerikaa agarsiisa rifaasisaatti jijjiiruu dandeessii jedhan Peloosiin. Gaaffiin akkanaa Dimookiraatota irraa qofa miti ka dhiyaataa jiru. Paartii Riippaabilikaanirraa miseensi mana maree Yuunaayitid Isteets Koongireesmaan Adam Kinzinger kanneen akka Tiraamp taayitaarraa buqqisaman gaafatan keessaa tokko. All indications are that the president has become unmoored, not just from his duty, or even his oath, but from reality itself. Pireezidaantichi itti gaafatama isaa yookaan waan irbuutti seeneefitti utuu hin taane dhugaa qabatamaa lafa jiruttiyyuu akka hidhatan qabna agarsiisu wanneen mul'atan hundii jedhan Kinzinger. Fooyyessi seeraa Yuunaayitid Isteets 25ffaan pireezidaantii Yuunaayitid Isteets aangoosaaf itti gaafatama isaa baachuu hanqate sagalee ittaanaa pireezidaantiif sagalee miseensota kaabinee irra jireessaan akka taayitaarraa buqqisamu ni eeyyama. Ittaanaa pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Maayik Peensis ta'e miseensota kaabinee biyyattii keessaa kana gammaatti sagalee akkasii Tiraamp irratti kennuudhaaf ifatti dubbateen jiru. Dhaabbata American Enterprise Institute jedhamutti Daayireektara Koomishina itti fufinsa mootummaa kataan John Fortier waa'ee kanaan naa ibsan. With the remaining time, I think there would be some obstacles, both practical and legal, to doing it. So it could be done, but it would be very hard to do. Yeroo hafte kanatti waan akkanaa gochuudhaaf karaa haala qabatamaa lafa jiruus ta'e karaa seeraa danqaaleen ni jiru. Gochuun ni danda'ama garuu gochuudhaaf baay'ee rakkisaadhaa jedhan. Gama biraatiin abbaan alangaa federaalaa hokkara dheengadda waajjira mana maree Yuunaayitid Isteets irratti geggeessame qorataa jiru kan akka deeggartoonni isaanii gara mana maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsitti hiriira bahuudhaan akka injifannoo baayidaniif raggaatiin hin kennamne danqan dubbataa turan pireezidaanti Tiraamp dabalatee nama hokkaricha toosise kamirrattiyyuu akka mannaan dhiyaatu kan hojjetaa jiru ta'uu dubbata. Tiraamp baatilee hedduudhaaf kanan injifannoon injifatiin hafu yoo filannoo waliin dhaame qofa jechuudhaan dubbataa turan. Waaltaa imaammataa gamtaa paartiilee lameeniif pireezidaantii kataan Jason Grumet wanneen mul'atan rifaasisoo akka ta'an dubbatan. The images are shocking and sad, and I think the unfortunate but somewhat predictable conclusion of wantoonni mul'atan rifaasisoof gaddisiisoodha. Akka ni yaadutti wanti gaddisiisan xumura irratti akka pireezidaantichi dimookiraasii xiqqeessu yookaan fafeessu wannuma eegamu ture jedhu Grumet. Yoo ittaana pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Maayik Peens fooyyessama seeraa 25ffaatti fayyadamee akka pireezidaantichi taayitaarraa kaasaman hin taasisnee jedhu afooyaa'iin mana maree Yuunaayitid Isteets Naansi Peloosii manni maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteets pireezidaanticha taayitaarraa buqqisuudhaaf sagalee kennuu mala. Manni maree Yuunaayitid Isteets bara 2019 pireezidaant Tiraamp akka taayitaarraa buqqisaman ka sagalee murteesse yoo ta'u manni maree murtii seeraa yookaan senetiin garuu bara 2020 murtii sana kuffisuun isaanii yaadatama. Kan dhaggeeffachaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Raadiyoodhaan meetir baandii 22, 25, 31 irratti akkasumas saatalaayit Naayil Saatii fi Feesbuukii keenya irratti kallattiidhaan nu dhageessu. Haga xumura sagantaa keenyatti ammas nu waliin turraan affeerraa keenya. Waggaan haaraa kun ergi eegalee as lammiiwwan Itoophiyaa 800 ol ta'an Sudaan bahaa ga'uu isaanii UNHCR dheengadda ifa godhee jira. Kana jechuun waraanni Tigraay keessaa ergi eegalee as lammiiwwan biyyattii 56,000 ol sadaasa darbirraa eegalee biyyaa baqatanii jechuudha jetti UNHCR madda godhachuudhaan Jeneevaarraa kan gabaaste Liizaa Shilaayin. Lakkoofsi godaantotaa kun isa yeroo jeequmsi waraana Tigraay keessaa ture 10,000 baqataa turetti waliin innaa madaalamu xiqqaadha kan jedhamudha. Haa ta'u malee jedha UNHCR
lakkoofsi namoota baqataa jiranii haphachaa haa dhufu malee sibiilonni hokkarri dararaa fi balaan isaan mudachuu ammallee hin mul'ata yookiin immoo hin dhaabbanne. Andrii Mehichich UNHCR dhaaf oduu himaadha. Andreen akka jedhanitti egaa lammiiwwan Itoophiyaa dhibbootatti lakkaa'aman lubbuu isaanii olfachuudhaaf jireenya isaanii irraa baqataa jiru. Baqattoonni deemsa torbaniin booda buufata Sudaan ba'aa waan ga'anii fi uffata isaanii tokkitti gatiittii irra kaawwataniin dhufanii daran laafanii fi huqqatanii arginaan jedhan. Latest arrivals tell of being caught in the conflict and being victims of various armed groups, facing perilous situations including looting of their houses. Kanneen dhiyeenya buufata kana ga'an akka jedhanitti karaa irratti walitti bu'iinsa akka isaan mudate hidhattoota garee adda addaatiif akka saaxilaman haalli sukkaneessaa kan akka saamicha manneen isaanii dirqamaan abbootii warraa fi ijoolleen dhiira isaanii waraanaaf filamuu akkasumas humnaan gudeeddiin shamarranii fi dubartoota irra ga'uu dubbataa ture kan jedhan. Oduu himaan UNHCR kun dabalataan akka jedhanitti baqattoota kana keessaa 30 umriin isaanii ganna 18 gadidha. 5 immoo maanguddoota ganna waggaa 60 oliiti. Buufataaleen kolugaltoota 2 daangaa Itoophiyaa fi Sudaan irratti argaman garmalee guutuu isaaniitiin kolugaltootuma mataa isaaniitiif balaaf akka hin saaxilamneef jecha waajjirri isaanii Sudaan akkasumas michiiwwan UNHCR waliin ta'uudhaan ariitiidhaan kolugaltoota kana qarqara gara Sudaan keessaatti qubachiisuudhaaf jirra jedhaniiru. Mootummoonni fi dhaabileen gargaarsaas lakkoofsa baqattoota dabalaa jiru kana deeggaruudhaaf gargaarsi laatan haalaan dabalaa jiru. Fakkeenyaa fi dhaabileen gargaarsaa 20 ol ta'an bakka jireenyaa, gargaarsa fayyaa, nyaata gabbataa fi nyaata illee raabsaa jiru. Akkasis ta'ee kanneen gargaarsa barbaadan dabalaa waan jiruu fi bajetni dabalataa dhimma deeggarsa namummaa kanaaf ni barbaachisaa jedhan Mehichich. In particular, it is critical to further improve water and sanitation conditions in the refugee camps and reception areas. Additional funding. Keessumaa dhiyeessii bishaanii haala tajaajila qulqullina naannoo buufataalee fi iddoo baqattooti itti simatamanitti guutuun murteessaa akka ta'ee fi kan dagatamuu hin qabne immoo dhibee COVID-19 to'achuudhaaf tarkaanfiilee barbaachisoo fudhatamuu qaba. Jireenya baqattootaa haala itti fufiinsa qabuun fooyyessuudhaafis kaampiilee isaanii fooyyessanii ijaaruufis keessumaa immoo ganna dhufaa jirurraa baraaruudhaaf piroojeektii yaadameef gargaarsi dabalataa ni barbaachisaa ture kan jedhan. Lammiiwwan Itoophiyaa qe'ee isaanii Tigraay baqatanii haga ji'oota 6 dhufaniif gargaaruudhaaf akka dandeessisutti UNHCR fi michuuwwansaa ji'a darbe iyyata dhiyeeffatanii gargaarsa $156 miliyoonii gaafatanii ture. Haga ammaatti $40 waadaa kan seename naa ta'u kun immoo isa barbaachisu yookiin gaafatame irraa hedduu hanqata. Dhaabbati dhimma aadaa barnootaa fi saayinsii tokkummaa mootummootaa yookiin UNESCO ganna 4 dura gadaa Oromoo akka hambaa addunyaatti galmeessuunsaa ni yaadatama. Sana sababeeffachuudhaan ganna afreessoo kana torban dhufu Gujii Lixaa Yuunivarsiitii Bulee Horaatti kabajuuf qophiin godhamaa jira. UNESCOon ergii gadaa akka hambaa addunyaatti galmeesseen asitti akka biyyaattis ta'e akka addunyaatti maaltu hojjetame? Maaltu safe? Kanarratti itti gaafatamaa biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa kan ta'an obbo Kabbadaa Deesisaa fi qorataa fi barreessaa kitaabaa kan turan Profeesar Guyyoo Duyyoo qabannee dhiyaanneerra. Sora haala keetu dubbise. Obbo Kabbadaa guddoo si galateeffadha. Egaa UNESCOon gadaa Oromoo galmeessite asitti wanni gugurdoon sadarkaa addunyaatti hojjetaman. Galatooma akka UNESCOotti galmeessuu jechuun waan tokko eegumsi akka addunyaattis akka mootummaa biyya tokkoottis hambaa tokkoof akka taasifamuu fi inni guddaan isaa galmisaa guddaan jechuudha. Mootummaan dirqamoota garaagaraa fudhata. Babal'isuu, eeguu, kunuunsuu, seerota faallaa yoo jiraatan fooyyessuu kana gaafata. Akka sirni gadaa UNESCOodhaan akka hambaa kilee addunyaatti galmaa'aatti uummata keenya biratti kaka'umsa adda addaa uume. Nutis mariiwwanii fi qorannoowwan adda addaa gaggeessinee dhiyeessaa turre. Guutuu Oromiyaatti jechuu ni dandeenya. Hanqina fedhe yoo qabaatu kun tarkaanfii tokko jennee jijjiirama tokko jennee fudhachuu dandeenya. Inni lammaffaan dhaabbileen barnoota olaanoon garaagaraa sadarkaa koortii sadarkaa akadameef qorannoo tokkootti eegaluun isaanii waan kanaa dhufeedha. Bulee Horaa Yuunivarsiitii fudhachuu dandeenya.
sadarkaa digirii lammaffaa fi digirii sadaffaa yookiin PhD damee qorannoo tokko ta'ee kan qoratamaa jiru. Hundaa ol immoo hedduu kan itti injifannoo guddaatti ilaallu bara kana sirni gadaa karaa ajaa'iba ta'een qophaa'ee barattoota kutaa tokko haga kutaa 8tti jiraniif kennamuudhaaf kitaabni miliyoona walakkaatti dhiyaatu maxxanfamee already hojiin isaa eegalamee jira jechuudha. Barsiisni eegalamee jira. Inni kun injifannoowwan gurguddaadha. Kana biraan adeemsi sirna bulchiinsa gadaadha. Sirna bulchiinsa jabanaa keessatti intigireet gochuu yookiin wal simsiisuu fi gara sanatti dabalaa deemu waggaa darbe kana tajaajila lammummaa kan jedhamee caffee mootummaa naannoo Oromiyaatiin labsame sun akkuma jirutti duudhaalee gadaa keessaa kan fudhatamanidha. Manni murtii aadaadha akka beekamtii argatu hojiin bal'aan amma kan hojjetamaa jiru fi akka addunyaatti deeggarsa bajataa gaafachuu ni dandeenya. Hambaa tokko jechuudha. Balaadha biyyoota filanne deeggarsa na barbaachise gaafachuun karaadha waanuma yeroo jira. Gadaa jechuun waan jajjabduu waan ittiin hojjechaa bahan am sadarkaa addunyaatti eegii jabaate kitaaba miliyoona hedduu qopheessine jettu waan dansa qulqullinni barnoota hagam jajjaba gadaan jabduu seerii barnoota isiillee haganum jajjaba ta'uu mal hagam itti qophooftanii hagam ogeeyyotii irratti mari'atanii waan hagam qulqullin qabaate. Egaa kun waa'ee qulqullina barnootaa ammam qulqulluudha kan jedhu an akka nama dhuunfaa tokkotti kaasuu danda'a. Kana warra ogeessota barnootaatii fi yoon dhiise wayyaa sirni qulqullinni barnoota biyya keenyaa rakkoo akka qabu hin dubbatamaa. Anis akka nama barsiisaa ture tokkotti waan hin hubadhu ni jira. Rakkoon qulqullina barnootaa akka jirutti jira. Haa ta'u malee amma rakkoon qulqullina barnootaa furamutti sirni gadaa sirna barnootaa keessa galuu hin qabu kan jedhu ejjennoo hin qabnu. Inumayyuu nuti akka fala tokkotti kan keenye sirni barnoota amma jiru kun kan aadaa kana yoo beekumsa qabboo sirna gadaa yoo dabalatu sirna barnootaa hin fooyyessayyuu kan jedhu akka fala tokkotti iyyuu kan qabanne sana akka sirni gadaa sirna barnoota mataa ofii danda'e ni qaba. Kun hundiyyuu keessatti galee kan qophaa'e waan ta'eef inumaa rakkoo qulqullina barnootaa kana haga tokko jijjiiruu kan danda'udha jenneeti amanna. Warri kana barsiisan ammaaf akka barbaadametti namni kanaan ispeeshaalaayiz godhee bahee hin jiru. Haa ta'uuti leenjii gaggabaaban kennameefii jira. Barsiisonni ittiin leenji'anii akka bahaniif waan yaadaa jiru hin jira. Gamkaan immoo abbootiin gadaa warra gadaa yaayyabe gada founders seerii gadaa akkaataan ittiin bulan jabaa akka sibiilaati. Tanaaf nam miliyoonii hedduu ittiin bulaa bahe. Tanaaf mootummaa bara hedduu dandamachaa bahe. Tanaaf siyaasa hedduu dandamachaa bahe. Lola hedduu miidhaa hedduu arraaba hedduu tanaaf dandamachaa bahe. Uummata itti amaneef itti dhugeeffateef jireenyu fi tolfate ittiin jiraachuu jiruuf jiraaf hagamman badin. Abbootiin gadaa akka uf danda'aniitiin gummii bulchaa akka jarii danda'ee jajjabaatee ittiin yaa'uu danda'u. Siyaasaaf abbootii gadaa agama walanqachuu malan akka gorsaatti maan jettati. Ani kan hin jedhu sirni gadaa keenya sirna bara ammayyaa kanallee sirna bulchiinsatti dabalamee ittiin jiraachuu dandeenyudha. Wantoonni nuti duudhaa keenya ganamaatti deebina jennee akka bulchiinsa siyaasatti kaafnuuf sirni gadaa keenya waan sirna guddaa sirna rakkoo har'a atiifachiin mudatu kanaaf illee furmaata ta'uusaa waan hubannuufi gadaa kan balleesse atiifachi waan adda addaatti hirkataa deemudha. Harka baay'ata jechuudha. Qaamni siyaasaa garaagaraa harkatti galfachuu barbaada. Abbaan qabeenyaa otoo nafin harkatti galfachuu barbaada. Abbootiin gadaa keenyas walqixa akkuma iddoo sirni gadaa addaan osoo hin cifin tureetti akka Booranaa akka Gujii akka Karrayyuutti sirriitti hubatanii jiraachuu irratti qaawwan inni jira. Qaamni garaagaraa sirna gadaa keessaa harka galfachuudhaaf yaalii kan gochaa jiru. Isa kanaaf kan gochuu qabnuu fi ta'uu qaba jedhee kan hin amanu sirni kun sirna siyaasaa sirna garee tokkooti miti inumaa mallattoo tokkummaa Oromooti fi tokkummaa Oromoo kan ittiin ijaaru kan nama hundaafuu qaama siyaasaa kamiifiyyuu murna siyaasaa kamiifiyyuu walqixa kan ta'e siyaasatti hirkisuudhaan karaa adda addaatiin waan balleessine seenaa keessatti waan beeknu jira. Isa kana lafa qabsiisu murna siyaasaa fi fedhii murna siyaasaarraa bilisa ta'anii akka deemuu danda'aniif carraaqqii gama keenyaa taasisaa kan jiru. Wanni dhibiin gadaan jabeessuuf hojjechuu jiran akka jechuun obbo Kabbada Destaatti galma abbootii gadaa ijaaru. Galma abbootii gadaa kan Qaraayyuu, Harargee, Baalee, Karrayyuu, Shawaa, fuula akka ijaaran. Galma hayyoo ijaaran waan hedduu jala ijaaran akka jechisaatti. Manneen kitaabaa, muuziyeemii fi waan aadaa naannoo suniitiin wal fakkaata. Horii guddaatti baasanii tan irratti ammoo uummatillee horii baafate mootummaallee irra qarqaaraa jedha. Haa ta'uuti kan Gujii fi Booranaa addatti yoo kan kaafnu ta'e akka ijaaramu yeroo adda addaatti ta'ee ture. Dizaayiniinis kan mootummaan hojjechiise tureera. Amma gaafa ijaarsatti galla jennu dizaayiniiwwan kun kan yeroo dheeraa turanidha. Hirmaannaan uummataa amma barbaadamurra hin geenye. Haa ta'u malee jalqabuu qabna jennee bara kana xiyyeeffannoo guddaadhaan kan hojjechaa jiru kan Booranaati kan Kubbii Corraati. Dizaayiniin kun waggaa 10 ol kan turedha. Isarra deebinee hojjechaa jira. Gidduuma kana torban darbe keessa ogeessonni achi deemanii dizaayinichirra deebi'amee waan ilaalamuu qabu. Uummataa fi qaama dhimmi ilaalu mari'achiisanii jiranii.
hirmaannaa uummataa sadarkaa gaariirra kan jiru kan Booranaati tokko haga miliyoona 20tti walitti qabanii jiranii. Keenya muummichi ministeeraa deeggaruudhaaf harka 50 deeggaruuf waadaa waan galaniif haala kanaan xumuruun hin danda'ama kan jedhu. Ganna Bireessoo Yuuneskoon gadaa Oromooti galmeessite torbaan dhuuf keessa Gujii dhiyaa Yuunivarsiitii Bulee Horaatti ulfeessan. Akka obbo Kebbedeen jedhetti kunini warra abbootii gadaati. Maanti qajeeleef maanti qajeeluu malee fi waan iddoo irratti mari'atan. Eessa haana eessa geenni jedhanillee waan iddoo irratti mari'atanii jedha. Muuxannoo walirra baratan. Abbootiin gadaa godinoota Oromiyaa mararraa walitti baba'an muuxannoo wal jijjiiru jechuudha. Sirni gadaa iddoo hundattiyyuu sadarkaa tokkorra hin jiru. Iddoo itti jabaatee lafa qabatee otoo addaan hin citin deemetu jira akka Gujii Booranaa Karrayyuu keessatti. Bakka isaanitti immoo laaffatee ture. Kanaaf muuxannoo illee wal jijjiiru jennee amanna. Itti gaafatamaa biiroota aadaa fi turizimii Oromiyaa obbo Kebbedee Destaan galateeffanna. Abguyyoo Dooyyoo barreessaa qorataa fi namdurii yuunivarsiitii barsiisellee Profeesarummaan hojjate. Kitaaba akka barreesse joornaaliif barreeffame hedduullee Liberty and Leadership in Africa jedheetiin bulchiinsa Afrikaa irratti barreesse. Bulchiinsa Afrikaatiif addunyaa wal bira qaban ilaaluuf yookaan immoo walitti fiduu fi the quest for regrounding African philosophy between the two camps jedhee yaayyuu barreesse. Afaan Oromoolleen carraa ilmaan waraaboo jedhee yaayyuu barreesse. Ammallee gorsa ta'ee hojjechuu jira. Yuuneskoon barkum 1946 garduma keessa dhaabatte sila akka addunyaanu faayidaa irraa argattu sila armaan durattu Yuuneskoon gadaa Oromoo mirkaneessuu maltee jedhe. Eegi Yuuneskoon gadaa Oromoo galmeessite asitti ammoo maantana sirni gadaa ijoollee kutaa tokkooti haga kutaa 8tiin akka itti gaafatamummaa Oromiyaan qabduun barsiisuu jiran. Egerii ammoo agas caal barsiisuu fi itti jabaatanii hojjechuu malan jedhe. Kitaaba kutaa tokko akka 8 baasuuf qorachuuf iyyuu ganfuu eeggachuuf jedhaniiti waan irturaniif gadaa addunyaanu galmeessitan akka jechisaatti warri finna abbootiin gadaa ogeeyyotii warri barsiisulleen ufee eeggacha karum qajeelaan adoon jarjarre barsiisuu malee jedha Abguyyoo. Uummata Oromoo akkaataa kan dhabde baay'ee ture. Namni bardheera wajjin baatee dafee waa hin amanu. Haa taatu egaa addunyaan sun fudhatte dafanii itti deemuu dhabuu waan ofiitu dhabuu dammaquu dhabuu sun hunduu jirti. Kanaaf nuyyuu ka barumsaan jalqabnaa karaa kaarikuleemiin karaa poolisiin jalqabneen gara keenan laafinni baay'ee guddaa jira. Ayyaan kabajuun sirni gadaa guddisuu elementii tokko waan taateef. Sirni gadaa kun akkuma sirni ittiin bulluu jira sana waggaa keessatti waan adda addaa qabaa kalaandirii kee galuu qabaa fakkeenyaaf ayyaana irreechaa ayyaana addunyaarraa beekamaati agamma kalaandirii Itoophiyaa keessa hin jiru. Ayyaani Oromoo sirna gadaa tokkoyyuu ka konstitushiniin beekalleen ka mootummaan kabajalleen ofishaliin jiru jechuudha. Kanaaf gaaffiin nu biriin jira. Ajiraaf ammoo gaaffii kan cufuu fi tokkoffaa waan nuti deemna hamma barumsaan laf qabsiisuu dhaloota barsiisuu hajenna kan malee abbootiin gadaa uummatii jaaroleen karaa biraa akkuma duri riixanitti ammallee gaaffiin jira ufamanuu dhabuu. Ambara gaafa Yuuneskoon galmeessite konferensii idil addunyaa gubbaatti namni waraqaa dhiyeessu tokko naa Jimmaa Yuunivarsiitiitti dhiyeesse. Yuuneskoon sirna gadaa galmeessuu fi Oromoon eeyyama gaafachuu hin taane Yuuneskootti eeyyama gaafachuu qabaa jedhee gaafas ejjannoo addaa qabadhee ture. Kan jechuun wanni kun kan dhaabate bara 1946 dhiyoodha. Abbootii fedhan hariyyaa. Gadaan ammoo waan durii jira. Kanaaf gadaattu Yuuneskoo irra bal'aadha. Yuuneskoottu eeyyama gaafatu malee gadaan gaafachuu hin qabnu wannan jedheef konfiidensii akka hin qabne kan akka konfiidensii dhabaa deemu kan waan beeku kan jedhe yakka illee ta'aa tureef dafanii eegii eeyyama argatanillee of amanuu dhabuun sun waan jettuuf gaaffii hin qabne. Kanaaf abbas ta'uu caalaa Yuuneskoo irraa waa eeggachuutu mul'atan malee. Dirqaan sun ammoo akka Yuuneskoon baatu nullee gargaarsa adda addaa kennanii sirna kennallee kennuun waan dansaa waan hin taaneef nutu keessa jabaachuu qaba. Jabeenni tokkoffaan kan jiru dhalootatti dabarsuu qaba waan kana. Dhaloota dabarsuuf ammoo sirni barnoota eeggaluu qabannee yaayuu yaannee akka dandeenyu sirni barnoota kunneen ammoo qulqullinnaan kutaa tokko akka 8 qulqullinnaan galee achillee raasee aga iskuulii qulqullinnaan galee eeggannollee otoo hin jarjarre sirni gadaa Yuuneskoon galmeessite kootaa hin sirbinaa kootaa hin weeddifnaa otoo hin taane of eeggannoon sirni kun sirni ture wanni elementii kun hedduun keessa caccabde keessa badde waan taateef harma fiigde PhD'n maaniin jettee otoo hin fiigne of eeggannoon tokko akka 8 hojjechuun baay'ee nu dhibe. Waan jennaan sirna baay'ee dhukkubsaan gubbatti waan ture. Kanaaf gammachuu qofaan osoo hin taane of eeggannoon hojiirra oolchuu qaban jedhee yaada. Warra lamaanuu galateeffadha. Taarratanuma nagaa keessinuu bula. Gadaan tarooba nagaa jenne. Ansoora alakeeti. Egaa raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee akka sa'a 3tti meetir baandii 22 yookiin kiilooheerzii 13,765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiilooheerzii 12,040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiilooheerzii 12,485 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu irratti raawwata. Qophiilee keenya karaa saatalaayitii irra deebiidhaan isinii darbanii boruuf iftaan dhaggeeffachuu hin dagatinaa dhaggeeffattoota keenya. Kanarraaf qabnu kanumadhaa kan isin keessummeesse Nugusuu Taamreetii amma sagantaa afaan Amaaraatu itti aana.